فإلما فرق الكل جال اللي كيفتي كينيا مارمي وندو كينيا ولينتو ما كثير ريفو ميرا حسابات الجرتمي ونيني سنينجي في جرا ريفو سلالفتي لفر جراتا يعني كيسان تقوم وانا تكبدو وانا ما يولينا تشوكو برا تي في وري اسجوس غراغرو ما كباشون كبدا وايرس كرت الجنو كيسان نون تبسي سوبي نمور نو املا نما كود انتاني كيسانو لجاري نتمرسيس قال بكا إرينا جزين سيديهم أمين يتنقلتين إجولين نانو كيساني قستي قبانا مشان جهات جرابا إلال تكيسان كان قباچو قباني دا يرو هنتا بكا إلالتي أتك أبدو في إلالتي وانتك أبدو الجنو كيسا تكالغورو لفرتي غافين كيسا تقوميوتي قرمي تقويواتي بكلمتي هاسو إتن يرو هنتا أجندا تهادا مالك لفتي akkuma kutaan biraa lafatti ijaaramte sanitti ijaaramtanii laalama fakkeenyaaf ani akkamiin goruu barbaade ni jira akka Oromottis durataa gurubbiin hundi dhufee akka Oromotti durataa takka qabaachuu qabu samboodaan akka Oromotti yoo waan jabaate akka Oromotti raasoo amma isin fudhadhu laal safuu ijoolleen amma artistiin keenya achi gubarra jira gaafi isin gaafattan kana maan gaafanneedhaan isaan artistii guddaa kabajamoo achirra jiraabe gaafi keessan kana maaliif isiniif hin gaafa isaan gaafachuu munir maal jettaati maaliif wanni kana deddeebista isaan gaafachuu baata maal lugal sheenuun inde nuni konon keenya gaafa dama amma nuni amma waa'ee amma laalu ganaa wali jaaru tokko lama shani ganaa artistii osoo barbaadnu mijayoon tuni hawaan lamdura amma munir kan jettu oguta wanti keessanis gaafa maallaqa isinirraa fuudhan gaafin bayisan mashallah ebi sami sinjan baka sabi ko parate sin godan gafa wanta rako kesa senta waraka labbi nekana bar dubbu nama bijara ba kesati waraka yen hinju gafi guddisan yo gafa hidajran yo lente jamta hidajur tutudi gafa malaka raguran gafin gafatan amma baharan dufani seeranin dufani aha nama tuwjuru way baharati kana gafata saga mata udafi annu wani alkefi bar wani tazabajo kanaf gafa ummata bi araba ramalaka gurtan islama sato kristana sato kefata aboti naman taranjal kabau fetan ara fetan disa yo kodi umani difa mata bilbilana tibu'e akkuma maallaqa gaafa nagaa irraa guurtan sanitti gadi baha miidiyaa keessan irratti rakkoon biyya arabaa feemasa takkaan furamuu miti nama kuma kudhaniinuu hafuramuu miti mukaan nama tokkoo fi nama lama dhiisaati anaan sidin jee kanaaf abbootiin siyaasaatis abbootiin amantaatis mootummaanis waa'ee biyya arabaa kana ballinaan irraa hojjechuu qaban jeetiin amanu amma wakkana dhufanii mana akkana taate nama tokko fala basanii miti haa galatu namni waan xiqqaa takka hojjete galata qaba galata namallee hin dhorkina garuu hunda akka laallatu goone bar Ameerikarraa bar biyya Suudii qofa addunyaarraa Suudiin qofa namni Suudii fi Dubaay jiru addunyaaf guutuu waliin dammartee ngeni barri meetani takkicha kan namni Suudii fi Dubaay jiraatu Ameerika Hoolaand Ingiliiz Jarmanii Awustiraaliyaa Kanada yoo walitti dammartee parsantii 10 hin ta'an nama Suudumaa fi Dubaay jiru keessa hawaasni Oromiyaa keessaafuu kan jiraatu haadhaa fi abbaan keenya abbootiin keenya keetti jiraatan rabbii gaditti duuda ijoollee biyya arabaa kanaati kanaaf ijoollee akkaataa nama baay'inaati akkaataa rakkootiin miidiyaan takka irraa hin dubbatu gaafa rakkoo qofaa miti gorsallee sagantaa gorsaa waanuma lallabuu qofaa osoo hin taane waa hedduu jira annumaan ajaa'iba annumaan taasisa isa gaafa miidiyaan maallaqa keessaniin dhaabbata kitaabni maallaqa keessaniin eebifama waa halli wanta gaafa miidiyaan banadhee jira miidiyaa shoo itti garsiisuuf banaa yoo isiniif hin dubbannetti mee miidiyaa ijoollee biyya arabaa safuu yookaan sinqee afeeree dhiyeessanii jira maaliif isin hin dhiyeessine maaliif waa'ee rakkoo biyya keessanii
OMN haa ta'u, Keelloo miidiyaa haa ta'u, Kuush miidiyaa haa ta'u, Seexaa miidiyaa haa ta'u, Abbaa Fedee haa ta'u, maa yookaan siqee yookaan safuu yookaan of hin boontuu kana fidee sagantaa sidii qopheesse mee rakkoon Dubaay akkam rakkoon Joordaan akkam je'ee isin gaafatanii jira mee naa himaa hin jiru yoo jiraate haa himuu dandeessan isin namaami. Namallee namni nama ol jiraate isin sila kushinaa keessa dhaabbattanii dafqitanii masgiidii ijaartanii beeta kiristaanii ijaartanii qeesii boonsitanii sheekii boonsitan dhugaa jirtu isinii garuu sagantuma tokko miidiyaa guddicharra aboo nuti rakkoon karaa xalabaatiinis karaa akkanaatiinis karaa biirootiinis waan akkanaa jee sagantaa qophaa'ee takka ni jira hin jiru hanqa dandeenyutti miidiyaa xiqqaa kana isin lallabaa jirra mata 7-8 hanqa laagaan addaan wanta jiru galata malee arraba wajjin jechuudha. Kuni itti yaadamuu qaba ijaarama galatooma. Baay'ee galatoomi dhugaatte baay'isawee Muniir karoorfatee jira. Dubartoota biyya Arabaa akkatti walitti nu gurmeessu jechuudha keessaan haasaa jiran. Guyyaa Muniir irraa bare ka'ee jechuudha. Baay'ee sammuu kiyya naa banaa jira jechuudha. Sinitti immoo sini warra geemii qaxaqatu jala taa'aa bultoo warra maaliyyoo sun achi ani peenteedha paastarii dhedhee asii nuka asii ortodoksii asii sheekii asii maalii. Kanaafuu isa dhiisne amma nuni waanuma biyya Arabaa nama hojjetedhee ta'an namni tokko nufu. Anuma na tuffatu bara. Sinis shaqqaladha ani shaqqalaa tuffatu deebitanii jechuudha. Garuu isaan amma lala warrooti feemasii kun jechuudha. Wal ijaaranii walii malee gasti irraayyuu sin galchas. Nagalchi. Ani nama tokko ofii keenya warri ganda tokko bicha walitti gurmoofne miceeyoo kana bakka ta'an danne jechuudha. Tokkoffaa dubartoonni biyya Arabaa gaafa waa tokko dhalate mallaqa jedhina. Isaan kana baraniitiin nama ajjeesaa jira. Isaan proogiraamii qopheeffatanii karaa itti si nyaatan maskinii takka kootu badeedhanii ijoollee burjaajessanii warri mana ijaazaa jirtu warri qoshaashaa dhiira wajjin qoshaashaa hojjechaa ooltutu jechuudha. Isaan walitti bilbilanii haala qopheessanii maaliif miceeyoon tunduuti mallaqa. Amma mallaqa jettu maalumaaf waa'ee mallaqaati irratti kaattu mallaqni sinirraa hafe Muniir maal andirqise yoo sinirraa hafe mee kadhattuudha kennaadhaan an jedhe maaltu sin galchi reefa walitti awwaaxaatanii maaltu sin galchi eenyu tajjeese inni balaa irra geessu sun galchuu qaba imbaasiin galchuu qaba mootummaan galchuu qaba iddoo warra seeranaan warri bahaariitiin gale bar du'aan jiran isaan sirriitti biltiidha of eegaa jira waan baay'ee karaarra dararamanii waan dhufaniif waa'ee rakkinaa waa'ee mallaqaa. Eega dhugaan ba'e maallaqni dhugaa dursamoo maallaqa baasuu dursa. Isaan jedhan maallaqatu dursamoo isin waa mallaqa jettaniif. No maallaqa wali guuru rakkoon qabu reefa galchuun rakkoon qabu sinkee garuu dhugaan eega bahee eenyu ajjeese eessatti duute amrii rabbiin duute eega sam qulqullaa booda reefka firija taa'anii galchita rakkoon qabu maaliif maallaqa irratti diiga. Ani amma diina hedduun qaba na dhaggeeffadhu sinkee laal maqaa kiyya meeshin hin godhin maaliif ijoollee biyya Arabaa ta'an ani amma feemasni hundi nan jaalatu maaliif feemasummaan Oromoo nan jaalatu ani amma ndaa'um dhiisnaaniin ammatti koo walii galuu eegalee. Kophaa yoo iyyite ijoolleen biyya Arabaa dirreetti si dhiiste yoo bar'aati laal maal jetti abbaan gadaa jedhamu yoo hawaasni jala jiraate nama haqa isinii dubbata amma fakkeenyaaf ana ammaan imma immigireeshin kana foloo godha inni nama seeraati nama mootummaa Suudiitti barreessuu danda'u nama mootummaa Dubaayitti barreessuu danda'u immigireeshin kodi gizee mana banu nama 4-5 isa laala garuu laali isa silaa namni kumni shan kalaaluu qabu isa kana immigireeshin kana amma kun of gubbaa jira kan gaafi sidii gaafachuu ni danda'a. Ilaa muummicha ministeera inni hojiin isaa internationalidha. Warra mirga namaa falmu warra South Africa deemu warra wantaa deemu faranjiitu bakka buufate hawaasa addunyaa bakka buufate dhageetii qaba. Eenyu isa hordofu amma immigireeshinii beetan nama 200 foloo godhe garuu nama 10 isa laala silaa nama 10 laalu isa qaba. Ana miti dhiisa waan amma waan kana cufeetiin jira xurataa baheetiin jira immigirantii kana mee hordofa follow godha ana amma yoo akkana jettee Muniir feemasaa miti warra atummaanu deebitee anarratti duulta
rakkoon kanaa bar gurubbii qabani yoo ati nama tokko gaafii gaafatte feemasa tokko gaafii gaafachuu hin dandeessu bar garuu yoo ati gaafii gaafatte tabaqaas bara tabaqaa quba tokko as beeti isaaniif lola annaaf galuu dide dubbiin Oromoo tuni dubbiin Oromoo kun naa galuu dide ani sinqeefin lola sinqeen na arrabsiti ani obsaafin lola obsaan na arrabsa Oromoo kanaan nu mudate ani haadha abbaa biyya jiru sanumaafis je'eeti malee sinitti hima ani osoo isaaf sagalee ta'uu nama arrabsu addunyaa kana gubbarra hin jiru never ever saba 82 ani nagarre ati asoo nama abbaa saniif sagalee taatu ati ijoollee biyya arabaatiif sagalee taata ijoolleen biyya arabaa si arrabsiti eenyu jecha feemasa hattuu jecha kanaaf sagalee nu kaamamtee fudhadha gaafa dammaqanii as deebi'e jeetiin firraa dhiisee tiko akkasiti immigrantii sinqee wal bari safu follow bada isa jalatti ijaarama rakkoo keessa hunda himadha inni mootummaa suudiitis barreessuu dandeenya qaamaan illee dhaqanii gaafachuu dandeenyanii bakka bu'aa addunyaati inni immigrantii hajau kana si gubbaa jira sinqee akkasiin jaagalatooma ani waa'ee biyya arabaa dadhabadhe akka nama taraa tokkotti isiin wajjiniin dhaabbadha garuu akka duraanii san nama bar waggaa 4 kophaa kiyya ifin farsin jam malif dhugaa dubbachuu qabda waggaa 4 feestaalii qushaasha uffadhe lubbuu miliyoona takka asirra dubbanne isaan geema kan geema leenca 50 argade dhibbaan argade isaan irra deeggar ana irra arrabsan kaniin hojii irraa dadhabee dhufe afaan somii kanaan qushaasha ajaa'aa zubaalaa kana borodoo keessa hiriira baane Ameerikatti hiriira baa jenne Jarmanatti hiriira baa jenne bar waa takkallee godhuu baane namni san hankam tokko boolaari deebi'anii nu arrabsan deebi'anii taaptaap bakka biraa godhan deebi'anii leenca dhibbata akka gaafasan waggaa 4 kana yoo xiqqaateer nama kuma maaster pilaanii ol bar namni biyya arabaa keessa dhume bar mala soita waggaa 5 kana hunda laallee abdii murannee dhokannee waan tokko bu'aa tokko akkanuma akka ilma namaatti dubbachaa jira sana ma sheekii fi qeesiin gora sinirraa qabataa barannaafuu galuu didee bar qeesiin Oromootii fi sheekiin Oromootu waa'ee biyya arabaa kana gaafa maallaqaa malee niu gurri isaanii dhageewu anna ajaa'ibu jiru kana gaafa maallaqa ijoollee biyya arabaa jaa gaafa rakkoo gurra cufatan abbootiin amantaan kabiraa afreema samaa komattanii komiyooti warri siyaasaa paartiin siyaasaatis gaafa maallaqa barbaadan biyya arabaa dhufanii gaafa warri miidiyaa jaarratus biyya arabaa dhufu gaafa miidiyaa san eenyuuf dhaabee naan jaaba dura ndaawam rakkoon kan dubbatamuun kan eegaluu qabu biyya arabarraa asiin feemasa xixiqqashaa kana hawaasa saammatee saamu kana dhiisaa'u abbootiin amantaanoo waay maan dubbanne uummata kanarraa maa sagantaaf TV sinqeen maali sinqeen gaafa maallaqa sinii kennitu sinqeedha gaafa rakkoo sinqee miti jechuudha dhiheessa maaltu isin bakka bu'aa ijoollee biyya arabaa nama 5 jaafidadha miidiyaa irratti miidiyaan gurguddaan BBC'n OMN'n achirra teessanii dubbachuu qabdan gaafa maallaqa qofa isin bira dhufanii kanaan joo barbaada immigrantii wal bari sinqee immigrant dubbadhu ani fixadheeti Bolessi keenya dubbatu ishi follow godheera keessanis barreessee fi hundi keessanii follow godhaadha hundi keessanuyyuu itti fufishoo bolessa keenya. Galatooma carraanaa kennuu keessanii fi I think mucattiin tun dhiyoo tana gastii Mubaarakitti yeroo baay'ee irraa dubbataa turan immoo tamisiin. Ishuma. Ishuma. Galatooma. Alimu atifu meka immigrant atifu yani waka untankaba. Kuna walbara sinqee safus walbara haasawirra dhimma keessan hunda isatti dhiyeeffadha. Okay, galatoomi Munir. Waa'een keenya nama dhiba, waa'een Oromoo nama dhiba, waa'een godaantotaa keessattuu nama dhiba, waa'een biyya arabaa akkasuma walxaxaadha. Walxaxaa ka godhu immoo rakkoo akka furatullee ka godhuu danda'u nama rakkoo keessa jiru. Namni rakkoo keessa jiru immoo rakkoo keessaa bahuu fi namni nama isaa gadi illee hima qabataa, ka isaa gadi jalallee hima deemaa, maaliif rakkoo keessaa bahuuf namni foloo qabaatee miidiyaa irratti beekameen nama gargaara jechuu miti. Yeroo baay'ee rakkoon jiru sani.
namni biyya jiru keessatti tokko ta'ee ofii isaatii wal bira dhaabaturra nama fagoo miidiyaa irra jirutti sagalee nu ta'a jedhee iyyata. Rakkoon biyya Arabaa keessa jiru. Sun immoo furmaata fiduu hin danda'u. Fakkeenyaaf lubbuu namaa qabu lubbuu namaa akkana bayu kana yeroo san ol fuudhanii miidiyaa keessatti ol baasuun dhugaa nama sanillee awwaaluu taati. Rakkoon nama sanillee yeroo gabaabaa keessatti furmaata akkana arganne godha. Namoonni baay'een foloo qabaatanii immoo beekumsa qaban. Wanni cufti ogummaa barbaachifti, wanni cufti abbaa qabdi, wanni cufti immoo akkaataa itti hojjetan qabdi. Namni ajjeese nama lubbuun bade tokko ol fuutee takkitti miidiyaa irra baaftee dhugaan isaa akka dhokatu hin gootu. Rakkoon Oromoon qabu kana. Yeroo tokko jechi Taayyeen jedhee uummata keenya kana dhugaa jedhee fudhadhaan girrisa waan girrisaa jedhanii waa girrisu. Dhimma mucattii tanaa dubbachuuf yeroo baay'ee gastiisan seenee gaafadhee ture. Namatu ukkaamse jedhanii nama manaa bahee kun makiinatti ajjeese jedhu maal jedhu investigationii miti ati. Onlaayinii gubbaa yoo seentu poolisaa miti, mootummaa miti. Nama dhuunfaa tokko. Namni dhuunfaa tokko immoo yakka lubbuu namaa qoratu hin danda'u. Dhugaa namaa balleessuu yoo taate malee. Rafarratti waan lafarra jirutu qoratama. Ibalu akkana ta'eera. Nama ibalu akkana ta'eera yoo jedhaman qaama dhimmi ilaalutti waa barreessa namni. Poolisa barreessani, poolisa informationii kennani, poolisatu waan san fiigee akka raawwatu mu godha. Kan oduun taane asirratti ol baatanii ibalutu mana baasee ibalutu telefoon akkana godhee telefoon isaa fidaa itti barreessinaa itti bilbila huzeyaar eenyu isaan tartiiban qabu namni yoo tartiiban qabaanne yoo wal jalan deemne yoo wal dhageenye akka silaa waa jedhanis seerri jedhutti yoo hin deemne karatti haftan. Wanni rakkoo lafa Arabaa furmaata dhooge kana miidiyaadha, sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan qaama furmaatatti miti yeroo tokko qaama waa balleessu. So kanarra namni biyya Arabaa jirtan wal gurmeessaa bakka bu'aa imbaasii kagama hawaasaa kagama koominiitii qabaadhaa telefoon isaanii itti bilbilaa waan akkanaatu gale. Lafarratti wanni sun akka waa qabatu godha. Yoo qaamni kun immoo furmaata itti godhuu dadhabee ol fidaa. Oromoo kun akkana qaamni mootummaa nu gargaaruu hin dandeenye, qaamni dhimmi ilaalu nu gargaaruu hin dandeenye. Dhiiga nama kanaa akka hawaasatti haa barbaadnu jedhaa gaafadhaa. Gama nafsee namaatiin. Nafsee namaa asirra ol fidanii miidiyaa irratti dubbatuun dhugaa namaa investigationii namaa akka lafatti hafu godhuudha. Sirrii miti tokkoffaa. Nama du'e investigationii ka godhu mootummaadha. Biyya mootummaa qabdu keessa jirtan. Biyya mootummaa qabdu keessatti social miidiyaan ol bahee akkana goonaa ibalutu akkana godhee nama nagaallee bakka balleessuu dhugaa namallee dho'isuu taati. So kanaafuu akkasitti sirreeffadha. Tokkoffaa warri biyya jirullee miidiyaa irratti dhiyaatee miidiyaa kana irratti interview godhuu doon ta'in namni biyya jirullee seera jira. Biyya seera qabdu keessa jira. Dhimma alaattu jira. Mootummaa biyya keessa jira. Naannoo poolisa isaan bira jiru dhaqanii riippoortii godhanii gara dhimma alaatiitti barreessanii dhimma alaa wajjirri dhimma alaa biyya saniitiif imbaasii biyya jiruutiif barreessee akkasitti foloo godhan. Akka namni ol bahee as gubbaa foloo hoddummeeffatu keessa wal ijaaranii abbaa barbaade kaan dhogganii kun dubbatee ka deeggaree kun ka morme dhiiga harka keessaa qaba maali jedhanii iyyansanii miti tartiibni isaanii miti akkasitti hojjetamu. Gama tartiibatiin rakkoo qabdan wanni isin gargaaru yoo jiraate yoo qaamni dhimmi ilaalu isin gargaaruu dadhabe gama keenyaan isin gargaaruu dandeenya. So dhaamsi kiyya kana lafarratti wal ijaaruu jechuun lafarratti carraa wal ijaaruu miti. Lafarratti amma fakkeenyaaf mana namaa warri nama mana namaa hojjetan. Hayyee obboleessa koo galatoomii fooloo sii deebisee amma akka isaan nuun jedhan isaan akkana asbaanii mobaarikii gaafa duraa akkuma itti dhageessee jirtu seera mucayyoon kaffamtee yookiin iccitii wayii keessa dhageetti kokkolfaa dubbachaa ture. Sinirree sagaleen ta'inaa akka sagaleen taane nu dhorkaa ture jechuudha. Sagaleen ta'inaa mucayyoon hin duune natti amanaa taa'aadha jedhee raawwateeti immoo gaafa guyyaa sadaffaa duutee jedhaa garuu hargamtus dhiissus booda dhiifama kadhachuun wayyaa jedhe keessodhaan garuu yeroo nu gaafannee jirtiidha. Kaleessa maal jedhe akkanaas bee jaalattanis jibbitanis waanuma barbaaddanis naan jettan ajandaas na godhattan.
Micayyoon boqattee jirti balaan akkuma makiinaa saniitti reef ishiiti waraqaan ishii immoo asirratti ba'uu hin danda'u. Sababni isaa micayyoon akka maleetti ciccittee duute waan ta'eef jedhan. Gaafa duraa makiinaa isaan nutti agarsiisan makiinaa waggaa 3 baranaati feesbuuk irratti. Makiinaa sanii sarratanyaa Itoophiyaa keenyaa 2 fi haraboota 3 ittiin galabbatame isa keessa mucaa tokkicha bichaa boqate. Ijoolleen keenya sun illee hin boqanne makiinaa san fidanii nutti agarsiisan. Lakki jennee gaafa jala hin jennu bilookii nu godhan. Innaa gaafa san nu jala dhaabbatee bilook nu godhe kaleessarree haadhi odoon kaayiroo keessaa hin bayinan akka ishiin duute dhaga'ee jedhe. Ganni yeroo uwwattee jite gisee kana dhageechachi jala komintii ishii ilaalaa turre dhaga'ee garuu ani fuula ishiitiif harka ishii tanan laalee hadda baafadhaafan malee jedhe dubbatu dhugaa rabbii hilmi namaa hanga ga'u garaa nu kutachiise. Dhiironni hanga garaa nuti jabaatan. Kiristoos baay'ee haalmee nu cabse jechi mubaarik kaleessa jedhe yoomillee keessan deebinu dhiifamarree isaa godhuu dandeenya. Amma immoo egaa kana ta'e Saawudii kallattii ammas dhaggeeffadhu. Qo'isa kanatti illee himna. No. Inni Saawudii reefi galuu hin danda'u. Please dhaggeeffadhu. Dubbii irra deebiina nama dhuunfaa namatti naamu. Akkama obboleessi keenya akkasuma siin jedhatte ammaan ilaali durumaan gaafa dura galee ragaa qabduyi. Imma kana eenyutu qabatee imma ilaallatu qaba bar. Inni bari social media dhuunfaa TikTokiti. Isa inni ilaallatu ko qaama ilaallatu qaba. Seenee qaama itti iyyattan beekuu qabdanidha. Isa mees deebisee sinqee maal jette isa mee Mubaarikiitiyyuu biyya galee natiyyuu dhaqee dhugaa baasedhe isa deemuu jechuu dinnaan nama jimmarraa bakka buusee jedhani. Adama maatii siniif hin kennaa lakkoofsa maatiin rifaatu keessa galan nama dhibamaan 2 mana keessaa qabu ishiitiyyuu ji'aan ergee qoricha jiraachisaa jira. Maatiin isaan afaniif irree bizis jedhanii jiru tokko gaggabdoo qaba tokko afaan hin dubbatu nama 2 qabu dhibama. Maatiin mucaa argite miti obboleessa xiqqaa akkatti dhimmi keessa gadi yaa'u galgala funuune. Maatiin ja'anii garatti godhan namni meediyaa irraanii birrii nu guuraa akkana nu jedhe Mubaarikii jechaa jiru. Amma obboleeyyan kiyyaan na bira halkan isaan deemee jirtiiti dhiifama wajjin ogu takka obboleessa keenya kana wajjin haa dubbaddu ayyamanaaf gootanii. Ayyee dubbadduuti ati ofiin boontuu dubbisobsaa kiyyaa diraake. Anillee sii kennaa ishee sididde lakkoofsa qabu. Dubbiseetiin jiraati obboleessa keenya immigreeshin service voice jettu obsaa Yusufiin jaamaa anis lafa tana hunda ture ammaaf gara Austraaliyaa magaalaa Brisbane irraayin si waliin haasawaadhaa jira. Dhimmuma kanarratti hin dalagaadhaa ture. Karaa waldaa qaxxaamura diimaadhaatiinis akkasuma karaa waldaa ittisa godaan seeraalanaa fi daldala namaatiinis dhaga'uun dhabdu obboleessa kiyya. Fakkeenyaaf karaa Dr. Turumaan Faadhaa wajjinis mirga dhala namaa jechuudha. Waliin dubbachuudha turree gaafa kan daangaa suudirratti warri lafee uummata sanii baasise viidiyoo banee waraqaa ragaadhaa gaafa san waldaa wanta warra Human Rights Watch irraa nu kennamtes ni jirti. Amma asirratti waan takkataniin siin jechuu barbaadu obboleeyyan keenya kun biizii ta'anii jiranii miira keessa jiran ijoolleen tun. Maaliif yoo jette namni tokko waan feemasanni Oromoodhaa hojjechaadhaa jiran waan daangaa suudii irra dalagamaadhaa jiru waan Yaman keessa dalagamaadhaa jiru waan Soomaaliyaa keessa dalagamaadhaa jiru Jabuutii dalagamaadhaa jiru hundinuu waliin beeynaa jechuu barbaadeet. Amma san hundinuu haa hafu waa'een dhimmaa bakka laallamtu qabdi. Fakkeenyaaf namni tokko hulaa hoggaa dhufe hulaadhaan seena malee maskootiidhaan hin seenu. Feetu waajjira biyyi teenyaas heeraa fi seera qabdi. Takkaffaa duraati mootummaa balaaleffachuu waan birooti. Namatti du'ee fi maal kana dubbachuu waan birooti. Yeroo duraatiif ankaniin dhaga'e muslimaa kiristaanaa maalii kana ijoollee tanarraa hin dhaga'e saniis ragaadhaan katti deemnu ta'a. Oromoon hoggaa maayimaayitu hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa jetti. Abbaa daakeen marqaa jechuudha. Sani abbuma fideetiitu itti rakkataa mootummaan suudiidha. Namni kun islaamaa namni kun majuula biyya isaanii keessa karaa baharaatiin dhaqee du'e yoo xiqqaatte ani gara nama 13
inshuraansiidhaa wajjin warraan geenyeetiin beekaa jechuu barbaadetti yeroo Yaman turetti karaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaatii wajjin akkasuma bakka bu'aa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaa Haamarraa Umar Adam warra Shawaadhaati amma WhatsApp irra jiraan eeggachuudha jira bakka bu'aa waldaa haa jechuudha beekamtiin kan namteef namoota kanarratti tarkaanfiin kan fudhatamu bakka bu'aa hogguu jaanii arreebus waan kana numaan dubbadhe jaaramuun kophaadha. Jaaramuun dirqama barbaachisaadha. Maaliif arra silaa safuudhaa fi siiqee fi obsaa fi migraantii fi bunii dhufanii walirraan iyyan ture siiqumaatitu bakka buutuudha dhaqee wajjin dubbatee waan kana xumuree as deebi'ee yoo dubbiin jabaatte immoo obsaa keenya muniir keenya migreeshin akkana hotta na wajjin waan kana hirmaadhaadhaa jedhee hondoo gongoruu baadhee jechuu barbaade. Kanaafuu ifii daddabanii rabbiin saqqabanii jedhanii an cubbuun fudhadhu faamasoonni Oromoodhaa cubbuu daangaan qabne ilmaan Oromoo irratti oofaadhaa jiran. Rabbiin ammaas Quraana isaa keessattis masaafa qulqulluu irrattis akka Ortodoksittis akka Pirotestaantittis akka Muslimaattis cubbamaadhaa wajji dhaabbadhaadhaa cubbisaa jibbaadhaa ja'a. Ijoollee Quraana keessan akkanuma jaame ana amantiin biyya Muslima akkanuma naan jaan akkatti na ajajuu jechuudha. Nama cubbisu siiqqeeyyoo haatee nama tokko cubbifte isii tana irra duulaadha ja'a. Yoo ammoo isiin cubbamtuu taate wajjin dhaabbadhaadhaa ja'a. Nuti Oromoon tuulama ta'ii bareentuma ta'e ilmaan abbaa tokkooti. Ala akkaan itti beeku bahadee akka abaa qibbatti. Amantiin teenya gargar yoo taatellee Oromummaa wajjin qabnaa